Barakuma lama fi digdamii shanii ergaa jalqabnee har'aan tan akka biyya keenyaatti guyyaa 11 lakkoofsinee jirra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanaa miidiyaa odeessaalee adda addaa kan biyyaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Anis immoo qopheessaa sagantichaa falmataa roorooti keessaayyuu obbolummaan Affaarii fi Sumaalee jidduutti jiru daran cimuu qaba jechuudhaan mootummoonni naannolee lamaan walitti dhufuudhaan sagantaa ifxiraa akka biyyaatti qopheessanii jiranii. Sagantaa kanarratti naannoleen adda addaa hirmaatanii jiranii. Naannoon Oromiyaa adda durummaan kanarratti qooda fudhatee fi naannoleen biroos kan qooda irratti fudhatanii qophii addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Baga sooma Ramadaanaa waggaa 1446 nagahaan isin gaheem. Miidiyaan madda olaabuu sagalee sabaa ta'uun sagantaawwan garagaraa yeroo isaatti hojjetee isin biraan gahaa tureera. Baatii kabajamaa Ramadaanaa kana sababeeffachuun sagantaawwan babbareedoo qalbeeffannaan irraa barattan isinii fiduuf qophii xumuree jira. Keessattuu barsiifataawwan duudhaalee amantaa musliimaatiin wal qabatan ilaalchisee hayyoota diinii islaamaa affeeruun soomana keenya akkamiin akka soomannu, ibaadaa keenya akkamiin akka adeemsifannu afaan beektotaa irraa karaa foddaa miidiyaa madda olaabuutiin ni dhageettu. Miidiyaa keessan miidiyaa madda olaabuu laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waahillan keessan biraan gahaa. Baatiin Ramadaanaa baatii milkii kan jaalalaa fi kan wan yaaddan itti milkeeffattan isiniif haa ta'u. Madda olaabuu miidiyaa. Akkuma jalqabarraa isiniif ibsuuf yaalletti Ramadaana guyyaa 11ffaa jalqabnee jira. Kana sababeeffachuudhaan obbolummaan keessaayyuu naannoo Sumaaleetii fi Affaariin jidduutti jiru sababeeffachuudhaan yeroo ammaa kanatti guyyaa har'aa sagantaan ifxiraa geggeeffamee jira. Sagantaan ifxiraa guddaan kun immoo akka biyyaatti sababiin geggeeffameef maal kan jedhu keessaayyuu walitti gaarreeffannaa yeroodhaa yerootti dhimmoota daangaatiin wal qabatee keessaayyuu naannoo Sumaaliyaatii fi naannoo Affaar mootummaa naannoo Sumaalii fi naannoo Affaar horsiisee bulaa jidduutti yeroodhaa yerootti walitti mufiinsi tokko darbee mul'ata. Kun immoo akka amantaattis hawaasni kun ji'oogiraafikaalii innaa lallamu hawaasa amantaadhaanis wal fakkaatu duudhaanis wal fakkaatuu fi akkasuma hawaasa eenyummaan isaallee kallattii adda addaatiin walitti hidhata qabu keessaa hawaasni Sumaaleetii fi hawaasni Affaar isaan tokkodha. Akkuma biyyaatti illee keessaayyuu ji'oogiraafikaalii haalli teessuma isaanis haalli jiruu fi jireenyi isaanis hedduu kan wal fakkaatuu fi walitti dhiyeennaan aadaa isaanii heriteejiin isaanis kan wal fakkaatudha. Sagantaa kana sababeeffachuudhaan obbolummaa fi tokkummaan sabdaneessaa cimsuuf hundi gahee kenna bahuu qabna jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Somaaliyaa kan ta'an obbo Mustafee Mohammad guyyaa dhaabbatoottis tokko bara 2017 wabeeffachuudhaan obbolummaa kana cimsuudhaaf keessaa sabdaneessummaa biyyattiin qabdu gahee kallattii adda addaatiin namuu akka cimsuu qabu pirezidaantiin naannichaa kan ta'an keessaayyuu obbo Mustafee Mohammad sagantaa kanarratti dubbatanii jiranii. Sagantaa ifxiraa guddaan obbolummaa ummata Affaarii fi Sumaalee har'a galgala keessaa guyyaa har'a galgala geggeeffamee jira. Sagantaa kanarratti daa'ileen gurguddoon biyyattiin qaban ulamaaleen gurguddoon biyyoota naannolee Oromiyaas ta'e akkasuma naannolee adda addaarraa hordoftoonni amantichaa ulamaan gurguddaan daa'ileen biyyattiin qabdu irratti argamanii jiranii. Akkuma suuraalee irraa argaa jirtanitti keessaayyuu pirezidaantii naannoo kan ta'an pirezidaantii naannoo Somaaliyaa obbo Mustafee Mohammad haala addaatiin sagantaa kana qopheessuutiin wal qabatees kallattii adda addaatiin galata galchanii jiranii. Sagantaa ifxiraa guddaan obbolummaa ummata Affaarii fi Sumaalee har'a galgala magaalaa Jijjigaatti geggeeffame irratti keessaayyuu waa barachuu qabna kan jiru namoonni hedduunis dabarsanii jiranii. Hanguma feellee garaagarummaan siyaasaa yoo jiraatellee hawaasni kun hawaasa sabdaneessummaa walitti qabuu fi duudhaalee gurguddaa wal fakkeessanii fi obbolummaa isaanii qaban walitti dhiyeessan akka qaban namoonni adda addaa fi hirmaattonni sagantichaa ibsanii jiran jechaadha. Keessaayyuu sagantaa ifxiraa kun sagantaa addaa ta'e jira. Jijjiirama as deemaa turen milkaa'insi hedduun galmaa pirezidaantiin naannichaa Mustafeen saganticha irratti ergaa gurguddaas dabarsanii jiranii. Waldhabdee ummata obboleewwan naannoo Affaarii fi Sumaalee gidduutti mudatee ture tattaaffii mootummaa federaalaa fi naannolee lamaaniin furamuu kaasanii jiran jechaadha. Yeroo itti aanu fayyadamummaa waloo biyyoota lamaan cimsuu fi xiyyeeffannaan akka hojjetamus pirezidaantii naannichaa kan ta'an obbo Mustafee Mohammad akka gaarii yaada isaanii dabarsanii jiranii. Obbolummaa fi tokkummaa sabdaneessa cimsuuf hundi gahee isaa baachuu akka qabus irra deddeebi'anii dhaamanii jiranii. Waan hundaafuu kan dhageeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii gara madda olaabuu miidiyaatiin sagantaa ifxiraa obbolummaa mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaa naannoo Sumaaleetii fi Affaariin jidduutti keessaayyuu godhamee irra dhaabbachuun isin biraan gahaa turre. Beeksisa kanaan booda walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna.
Baga sooma Ramadaanaa waggaa 1446 nagahaan isin gaheem. Miidiyaan madda walaabuu sagalee sabaa ta'uun sagantaawwan garagaraa yeroo isaatti hojjetee isin biraan gahaa tureera. Baatii kabajamaa Ramadaanaa kana sababeeffachuun sagantaawwan babbareedoo qalbeeffannaan irraa barattan isinii fiduuf qophii xumuree jira. Keessattuu barsiifataawwan duudhaalee amantaa musliimaatiin wal qabatan ilaalchisee hayyoota diinii Islaamaa affeeruun soomana keenya akkamiin akka soomannu, ibaadaa keenya akkamiin akka adeemsifannu afaan beektotaa irraa karaa foddaa miidiyaa madda walaabuutiin ni dhageettu. Miidiyaa keessan miidiyaa madda walaabuu laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waahillan keessan biraan amma turre walitti deebi'uu dandeenye jira. Ammas kallattiidhaan sagantaan keenya akkuma itti fuulleffattee jira. Kanaan alattis qophiileen adda addaa kallattii adda addaatiin isin biraan geennaa keessa sagantaan iftaraa magaalota Oromiyaa adda addaa kanneen akka magaalaa Asallaattis iddoo adda addaatti geggeeffamee jira. Waan hundaafuu sagantaa kana kan isin biraan gahaa jiru gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin qophiin keenya guddaan kan irratti xiyyeeffatu keessaayyuu sagantaa lulluuqachiisaa yookaan sagantaa iftaraa Somaaliyaa fi naannoo Affaar jidduutti obbolummaa isaanii daran akka cimsataniif sagantaa qopheessummaa naannoo Somaaliyatiin Jijjigaa irratti qophaa'ee dhaabbachuudhaan gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin isin biraan gahaa jira jechaadha. Sagantaan iftaraa obbolummaa fi nageenya uummata Affaarii fi Somaaliyaa magaalaa Jijjigaatti geggeeffameen immoo keessaayyuu haala addaatiin qophiin kun geggeeffamuu isaa namoonni kallattiilee adda addaatiinis dubbatanii jiranii. Sagantaaleen akkasii kun immoo irra deddeebi'anii qophaa'uu akka qaban namoonni adda addaas dubbatanii jiran jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin naannoo Affaar kan taanis yaada isaanii dabarsanii jiranii sagantaa iftaraa tokkummaa fi walabummaa uummataa akka cimsu pirezidaantiin aanaa mootummaa naannoo Oromiyaas kallattii adda addaatiin yaada isaanii dabarsanii jiranii. Sagantaaleen akkasii kunniin akka qophaa'uu qabanii fi namoonni kallattiilee adda addaatiin aadaa wal danda'uu akkasuma immoo abboomuu amantichaaf akka qabaatan yaada isaanii kallattiilee adda addaatiin dabarsanii jiran. Rakkoon marii fi marabbaan hin furamne hin jiru jechuudhaan keessaayyuu pirezidaantii naannoo Affaar kan ta'an yaada isaanii obbo Awwaluu Arab dabarsanii jiranii. Bitootessa 1/2017 wabeeffachuun akka lakkoofsa biyya keenya rakkoon marii fi marabbaan hin furamne hin jiru jechuun pirezidaantii naannoo Affaar kan ta'an obbo Awwal Arbaan ibsanii jiran jechaadha. Obbo Awwal akka jedhan sagantaa iftaraa kana obbolummaa fi nageenya uummata Affaarii fi Sumaalee magaalaa Jijjigaatti geggeeffame irratti argamuun ergaalee jajjabduu jaalala kabajaa nu jidduu jirtu jabeeffachuu qabnu kan jedhanis dabarsanii jirani. Garaagarummaa afaan qawweetiin kaasnu seenaa ni taasifna jechuudhaanis dubbatanii jirani. Ammaan boodatti kallattii adda addaatiin walitti bu'iinsi tokkollee akka hin jirre waadaa galan fakkaata jechaadha. Garaagarummaa marii fi marabbaadhaan furuun rakkoo nu jidduu jiru xumurannee jira. Uummanni Sumaalee fi Affaar garagartee qaban mariidhaan furuudhaaf kan hojjetan ta'uu dubbatanii jirani. Mootummaan naannoo Sumaalee sagantaa guddaa fi kabajaa kan qopheesse galateeffachuun sagantaa wal fakkaatu magaalaa Samaraatti qophaa'uu irratti akka argaman pirezidaantiin naannoo Sumaalee obbo Mustafaa Muhammad irra deebi'uudhaanis yaada kana kaasanii jiran jechaadha. Magaalota Oromiyaa adda addaa keessattis kallattii adda addaatiin sagantaan iftaraa geggeeffamee jira. Akkasumas immoo qophiileen adda addaa kallattiilee adda addaatiin dabarfamanii jiranii. Keessaayyuu naannoo Sumaaleetti magaalaa Jijjigaatti qophiin qophaa'e garaagarummaa hawaasichi naannoo Sumaaleetii fi Affaar qabu kan dhiphiseedha. Kanaaf kallattiilee adda addaatiin nageenya naannoo isaa namuyyuu tikfachuu akka qabu abbootiin amantaa dhaabanii jiranii. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Sagantaa keenyaarraa keessaayyuu waa'ee iftara guddichaa obbolummaa Sumaalee fi Affaar jidduutti godhameera dhaabbachuun isin biraan gahaa turre. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa roorratti waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa.